BBC Faan Oromooti nu waliin tura. Akka moltan hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera. Wallagga Bahaatti rakkoo nageenya mudateen poolisiin humna addaa Oromiyaa hedduun madaa'u maddeen dubbisineerra. Lakkoofsaan jaraan haadhufanii malee tootaalii lakkoofsaan 44 kan ta'anidha. Isaan keessaa miidhaa salphaatti hanga cimaatti tasgabbiin godhanii akka isaan dhufan hubannee jirra. Lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran dhukkuba adda addaaf saaxilamaa jiraachuu. Dawaa argattechaa eeggannu aduu keessa nu kaa'anii bakka ho'aa keessatti uleedhaan nu tumanii nu deebisanidha. Kana malee dawaatti kun hin kennu. Namni as keessatti feestaalaa kana ofitti hidhatee ta'a hin jiru jechuudha. Humnootni TPLF torbanoota darban keessa mankuusaan midhaan nyaataa dhaabbata gargaarsaa US saamuunis himamee jira. Odeessa gaggabaaboo keessa Ameerikaan waraana Afgaanistaan Iraaq Paakistaanitti $5 tiriliyoona baasus isinitti himna Anzaala Lamtaaddisa. Ka jalqabaatiin finciltootni TPLF torbanoota darban keessa mankuusaan midhaan nyaataa dhaabbata gargaarsaa US saamuun isaanii ibsame. Torban darbee mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii irrattis bakka bu'aan Ameerikaa himata wal fakkaataa dhiyeessanii ture. Firaafoolii dhugaasa. Itoophiyaatti Daayirektarri ergamaa USAID Sean Jones buufata TV biyyaalessaa Itoophiyaa EBC'tti akka himanitti finciltoonni TPLF midhaan gargaarsaa mankuusaa keessa jiru bakkawwan ga'an keessaa saamaniiru jedhan. Loltoonni fi namoonni hidhatan lammiilee jalaa midhaan nyaataa hataniiru. Keessattuu TPLF naannoo Amaaraa bakkeewwan ga'ee fi lola bane hundatti midhaan nyaataa mankuusaa keessa ture saameera, konkolaattootas saameera, qabeenyas mancaaseera jedhu Daayirektarichi. Keessumaa TPLF naannoo Amaaraa keessatti midhaan nyaataa mankuusaa keessa saamuu isaanii fi mankuusaawwan kunneen qullaa ta'uu isaanii ragaa qabna jechuun Itoophiyaatti Daayirektarri USAID kun eeraniiru. TPLF haalawwan jiran qixa sirriin fayyadamaa akka hin jirre nan amana kan jedhan Daayirektarri kun namoota gargaarsi barbaachisurraa humnaan fudhataa akka jirutti nutti dhaga'amaa jedhani. Torban darbee mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irrattis bakka bu'aan Ameerikaa naannoo Amaaraa keessatti mankuusni midhaan nyaataa humnoota TPLF'n saamamuu dubbatanii turani. Daayirektarichi kana jechuu isaanii hordofee aangaa'onni TPLF fi mootummaan federaalaa dhimmicha irratti hangammaa wanti jedhan hin jiru. Kanaan dura finciltoonni TPLF fi mootummaan federaalaa akka gargaarsa namoomaa hin darbine danquutiin lamaanuu irra deddeebiin quba walitti qabaa turaniiru. Lammiileen Itoophiyaa dhibbaan lakkaaman Saawudii mana hidhaa Sheemusii jedhamu keessatti hidhamuun rakkoo fayyaa hamaaf saaxilamaa jiraachuu BBC'tti himan. Nama mana hidhichaa keessa jiru keessaa Fuwaad Imaam Kaaniin BBC'tti akka himetti mana tokko keessa namootni 250 ol ta'an hidhamanii jiru. Rakkoo keessa jiranis akkasiin ibsa. Namni baay'eetu dhukkubsatti silumaa namoonni baay'een asirratti yeroo nu dhukkubsataa qofa turanii ergasii bakki kun baay'ee dhaqorraa namoonni qufaa'anii dura qufaanumaan qabamee namni kun booda inakkisiisaa garaa deemsisaa akkasumas namni baay'een dhukkubsatee booda hiyyinee horiitti qofee kana gaa qabuyyee poolisootatti himne poolisoonni wanti jiru kennan warra dura dhaabbatee nama dhukkubsataa kana nurraa fuudhaa jedhu ni tumanii baasanii tumaniiti ollu deebisan. Gaafa sana namni muraasa ture guyyumaan dhukkubsatu amma namni dhukkuba kanaan hin qabamne namni jedhanu yoo ta'e nama 20 fi 30 namni baay'een gariin isaan dhukkubsataa gariin haqqeedha kan lafaa ka'uu hin dandeenye jira wallahi rakkina kanaa keessatti. Yaaliin argattan yookaan siniif kennameen jiru namoota dhukkubsateef. Namni kaa'ee irra caalaa isa dhukkubsataa waan ta'eef warratti yeroo ni sodaatu ofuma isaaniitii ol seenaniiti nama kana gaafa dhukkubsachuu isaa gaafa argan asii gadi baasanii aduu keessatti ibsanii reebanii ol deebisan. Obbo nama sana gaafannoo dawaa argattechaa eeggannu aduu keessa nu kaa'anii bakka ho'aa keessatti uleedhaan nu tumanii nu deebisanidha. Kana malee dawaatti kun hin kennu. Namni as keessatti feestaalaa kana ofitti hidhatee ta'a hin jiru jechuudha. Namni nu dura amata tokko waan akkanaa lakkoofsee uffatan qabu irra wanni nu uffannu hin jiru lafti ni qabbanaa'aa lafarra ciisa namni kun nyaata kana biraan nyaata nutti hin kennan. Amma immoo booda kana nyaatuma waan tokko sa'aatii 24 keessaa nyaata yeroo tokkicha ol galchanii nyaanni isaan nuuf fidan kun nyaata qabbanaa'aa gaafa nyaata ajawaa ture. Waan akkanaa kana nuuf fidanii amma musuma kanaa nutti fiduu dhiisaniira. Namootni baay'een gara Saawudii deemuuf Itoophiyaatti ammallee hedduu yaalii gochaa jiru. Isin immoo achitti dararamaa jirtu. Isaan akkasiif maal dhaamta? Ani akka nama dhuunfaatti isa kana yaaduma irratti jedhu qabu rabbiin bakkuma kanaa nu deebisnaan biyya kana keessatti namni dhuguma deebi'ee biyya kana keessa jiraata jechuun anatti dubbinatti fakkaatu nuti. Rabbiin bakkuma kanaa dhugumattuu nu baasaa ifa rabbii ni arginaa jennee yeroo yaaddofnu kana keessatti namni deebi'ee biyya kana keessatti hojiidhaafis ta'ee sarara biraatti biyya kanatti ni
deebi'an ilmi namaadha. Namni bakka kana keessatti dararame gaafa nuti yaa Rabbi lubbuudhumaan as keessaa ni baanaa nuti namni gaafa asirraa gadi ba'e deebi'ee hojiidhaaf riskii barbaachaaf biyya kanatti deebi'ee yaaduun akka nama dhuunfaa. Namni biraan dubbisne Muhammad Alii Walloorraa gara Saawudii deemee achitti hidhamee akka ture hime mana hidhaa jiru keessatti nyaata argata akka hin jirre himeera. Rakkoon keenya gaa hedduudha. Tokkoffaa namni dhukkubsataadha irra caalaan namaati. Nama dhukkubsatee haalli argatu. Namni keessaa fayyaalessu waa dubbate gabbaasanii tumanii. Ammoo wanni guddaan nyaati hin jiru. Nyaata nuti fidanii. Wanni afannoo fi wanni uffanni hin jiru. Manni akka malee qorra. Simmintoorra ciifamaa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa torbaniin lammiilee Saawudiitti mana hidhaa keessa turanii fi gara biyyaatti deebi'uu barbaadan hedduu deebisaa jiraachuu yeroo garaagaraatti himeera. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan caqasaa jirtan oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Erga haleellaa 9/11 Ameerikaa irratti raawwatee Ameerikaan waraana Afgaanistaan, Iraaq, Sooriyaa fi Paakistaan keessatti gaggeessteen $5 tiriliyoona baasuu ishee Yuunivarsiitii Biraawunitti sagantaan baasii waraanaa qoratu ibse. Baasiin kun dhala maallaqaa liqaan waraanicha deeggaruuf fudhatamee dabalatas jedha. Dhalli isaa bara 2050tti $2 tiriliyoona 2.2 gaas jedha. Itti aanaan hoogganaa Taalibaan waajjira siyaasaa Qaatar irraa BBCtti akka himetti guyyoota lamaan dhufan kanatti mootummaa haaraa hundeessuuf jedhu Sheer Abbaas Istaankaazaayi mootummaan hundaa'u kan hunda hammatu ta'e dubartoota hooggansa olaanaa keessa osoo hin taane sadarkaa gadii keessaa bakka kennaaf jedhe. Namootni waggoota 20 darban bulchiinsa mootummaa kufee keessa hojjetaa turan garuu hin hammataman jedheera. Itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo fi qabeenya isaa poolisoota 257 akka eegamaa jiru mootummaan biyyattii hime. Ministeerri kaabinee dhimma biyya keessaa Fred Maatiyaandii eegdotni mana jireenyaa pirezidaantichaas jijjiiramuu paarlaamaaf himaniiru. Dhimma itti aanutti yoo ceenu rakkoo nageenyaa Wallagga Bahaa Anaasaa Siggaatti mudateen walqabatee miseensotni poolisii 44 irra miidhaan dhaqqabuun maddeen hospitaalaa himan. Kana malees dhukaasa hidhattootni bananiin hidhamtootni waajjira poolisii Anaasaa Siggaa keessa turan miliqfamuu jiraattotni BBCtti himaniiru. Jiraataan Anaasaa Siggaa magaalaa Gaalloo maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kibxata hagayya 31 bara 2021 ganama naannoo sa'a 3:30 Anaasaa Siggaa magaalaa Gaalloo keessatti dhukaasni eegalamuu himan. Sa'aatii 3 ganama gara ganama. Anaasaa Siggaa magaalaa Gaalloo irratti. Egaan nageemanii adda bilisummaa Oromoo jedhanii ni kaan wattaaddaruma lolli akkasuma ture sa'aatii 6 booddeen qabbanan. Baqatanii na bira dhufanii warri hiikamanii. Manuma doonaa jedhu baqatanii dhufanii itti naman. Manni namaa cufaadha. Namni na bira dhufa garuma ja'aati. Warri kaanimu karaa gaabraa ba'an jedhee. Manni banamaa ta'e sun keessaa hojjeddoon waan ta'eef mana banamaa argatanii dhiqanii walitti naman. Dhibba tokko hin taane warri na bira dhufan. Guyyaa kaleessaa waaree booda naannoo sa'a 9 fi walakkaa eegalee miseensotni poolisii lakkoofsaan 44 tahan miidhaan qaamaa cimaa fi salphaa irratti qaqqabee yaalamuuf hospitaala Riiferaala Yuunivarsiitii Wallaggaa akka seenan BBC'n hospitaalicharraa mirkaneeffateera. Hojjetaan kutaa wal'aansaa yeroo hatattamaa BBC'n haasofsiisee miidhamtootni kun naannoo sa'a Siggaatii dhufaa jiru jedhamnee qophoofnee eegaa turree jedhan. Kaleessa waaree booddee naannoo sa'a 9 walakkaa kaasee miidhamanii dhufanii jiru. Lakkoofsaan jaraan haa dhufanii malee tootaalii lakkoofsaan 44 kan ta'anidha. Isaan keessaa miidhaa salphaatti hanga cimaatti sassa'iin godhaniif akka isaan dhufan hubannee jirra. Miidhaa cimaa kan nuni jennee kan wal'aansa baqaqsanii yaaduudhaan kan yaadamanii amma haala gaarii irra jiru akka hubachuuf yaalleetti ganama kana lakkoofsaan 6 kan ta'an miidhaa wal'aansa baqaqsanii hodhuudhaan yaadamanii seenanii jiru jechuudha waartii dhiisanii. Akkuma kana immoo caba lafee fi keessatti dhiibuudhaan waan akkasiitiin immoo kan waardii tiraansfarii godhamanii yeroo eeggatanii opereeshiniidhaan yaadamanii jiru jechuudha lakkoofsaan 8 kan ta'an. Warri kaan miidhaa salphaadhaan amma kan yaadamanii gara mana isaanii fi gara deemuu qaban kan geeffamanidha jechuudha. Namoonni kun maalidhaan miidhaman? Akka isaanii dubbatanitti rasaasadha. Rasaasaan akka rukutamanidha kan X-ray irrattis kan argamu, raajii irrattis kan keessaa bahee argamis immoo jira jechuudha. Kanaafuu iddoo irraa dhufan wanti isin beektanii jiru jechuudha? Jalqabarra naannoo isaa Siggaatii dhufaa jiru jedhamanii informu godhamanii qophoofneerra. Isaas yoo dhufe jechaati gaheen keenya qophoofnee yaaliidhaaf eeguu waan ta'eef jechaadha.
Mee haalli amma irratti argamanoo maal fakkaata yookaan immoo kan hospitaala keessa jiran amma namoota meeqaa kan bahanoo? Shorteejii naannoo hospitaalaa jirurraan kan ka'e kan riifarii godhaman jiru muraasni Finfinneetti jechuudha. Isaan immoo lakkoofsaan 6 qofadha. Kanaan achi immoo kan as jiran admiitii godhamanii kan yaadii eeggachaa jiran jiru ammuma dhiyeenya yeroo kan yaadaman jechuudha. Tarii poolisootaan alaa namni biraan siviiliin kan dhufe jira? Siviiliyaaniin dhufe jiru ammaatti. Bulchaa godina Wallagga Bahaa obbo Alamaayyoo Tasfaa bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaa obbo Jibriiliif bilbilee haalicha qulqulleessuuf yaallus bilbila nuuf hin deebisne. Xumuraa irraatiin baanee jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo namni tokko seenaan nama isaan hin beekne biyya biraa jiraatu tokko feesbuukii irratti maxxanfamee argee booda lamaan isaanii gaa'ela uummatanii arguun waan barame miti seenaan jaalalleewwan lamaan kanaa garuu akkanaan eegale namichi Neezerlaandi keessa jiraatu kun waa'ee dubartii keenya maxxanfamee akka tasaa arge hojii tola ooltummaa ishee seenaa ishee akkamiin akka qormaata keessa dabarte yommuu argetti ergaa barreeffamaa erguufiif murteesse yeroon darbe amma gaa'ela uummatanii naayiroobii keessatti waliin jireenya eegalaniiru seenaa isaanii kana firaafolii dhugaasaa sanatti himti. Lammiin Neezerlaand Reemko Piroonkii guyyaa muraasa dura magaalaa Naayiroobiitti cidha ho'aan Elizaabeet Oteengo waliin gaa'ela dhaabbate. Seenaan jaalalaa isaanii kan adda ta'edha. Seenaan kun bakka Liizitti guddatte magaalaa Naayiroobii naannoo Korogosho jedhamu kan bakka Kosii Dondoraa jedhamu cina jirurraa eegale. Asittan dhaladhee guddadhe barnoota koos asumatti baradhe nyaata koo bakka kosiin itti gatamu kanarraan argadha ture. Ijoollummaa isheetti Liiz ganama hunda kosii haadhuun nyaata barbaaddatti ture. Nyaata akka bargarii kanan jalqaba nyaadhe isan kosii keessaa argadheedha. Asitti nyaata akkanaa arganna ture. Kosii haadhuun balaa kan uumudha. Qulqullina dhabuu isaa qofa osoo hin taane gartuun yakkamtootaa bakkicha to'atanis waan jiraniifi. Wantoonni akka burcuqqoo caccabaa achi keessa jiru. Boofni illee jira. Simbirroonni nyaata achi argachuuf ololanis jiru. Kanaaf waan callistee deemtee fudhattu miti. Wanta loltee argattudha. Nyaanni baay'een isaa buufata xiyyaaraa irraa dhufa. Kun nyaata xiyyaarota biyya adda addaa irraa dhufan irraa fuudhamee asitti gatamudha. Waggaa muraasa dura barattuu Noorweey gara Naayiroobii dhufte waliin wal bartee biyya ishee akka daawwattuuf yeroo affeeramtetti Liiz carraa xiyyaaraan imaluu argatte. Yeroo xiyyaara keessatti nyaatni isheef kenname Liiz namoota bakka kosii sanarraa nyaata argatan dagachuu hin dandeenye. Yeroon gara Noorweeyitti imalaa ture xiyyaara keessatti nyaata naaf dhiyeessan uffee dhumarratti nyaata qulqulluu argachuu dandeenyin jedheeni. Nyaaticha hin nyaanne keessummeessituu xiyyaarichaan nyaata kana fuudhiitii qadaadiitii bakka yeroo hundaa gattanitti gatiin jedheeni. Sababiin isaa deemee bakka kosii sana ga'ee tarii hiriyoonni koo yookiin maatiin koo tokko argachuu akka danda'an waan hin beekuufi. Seenaa ishee kana hiriyyaan Liiz feesbuukii gubbaatti maxxansite. Kiiloomeetirii 6,000 ol fagaatee Neezerlaand keessatti namichi tokko wanta feesbuukii irratti maxxanfame kana arge. Seenaa amanamaa ture garuu onnee koo tuqee ture. Feesbuukii irratti ergaan ani jalqaba erge akkamiinan hojii tola ooltummaa kee irratti hirmaadha. Akkamiinan wanta ati Korogoshoo keessatti hojjechaa jirtu irratti hirmaachuu danda'a kan jedhu ture. Akkanaanan jalqabe sanarraa ka'ee har'a namichi kun abbaa warraa koodha. Amma erga gaa'ela dhaabbatanii Liizii fi Reemkoon amantaa isaanii kiristaanummaa irratti hundaa'uun dhaloota haaraa dargaggootaa Korogoshoo keessa jiraatan gargaaruuf